Ashamaadhaa wantoota keenya amma ganama keessa sa'aatii 4 afaan warra kush afaan abbaa gadaa balleessuun yaadannu bara akkamiin badaa caayessitoodhaa calaqqee aadaati daawwitii dhaloota Koye lama shilaana yaa'e galee lama galee hojedha. Akka baraati bara keessanii hoola keessan kara'eeti citiyaati citu warra kiyyaayyuu lama ta'a. Jaallattuudha didduu tokko qabdu shanantuu fakkaatti ta'ettiin ani maqaan koo artisti Sinaaf Asaffaa Dajanee Maammoo Fiixaa Gammee Buttaa Wadaaj Waluu Qamalee Aallee Dhiboo Dagaa Luuccaa Yaayyoo jedhama. Eebba guyyaa marraa eebba qabaadha aduu birraa ta'aa leel ifaati mul'adha leel. Egaa daawwattoota FYB ijoollee lattuu guyyaa ergamaan Gabreel gara qulqulleettii fi durboo Maaramitti dhufuudhaan akka isheen ulfooftu itti hime. Egaa isheenis ulfooftee mucaa deessee ergasii immoo mucaan kun guddatee waggaa 30ffaa isaa irratti cuuphame. Ergasii booda immoo mucaan kun dinqiiwwan adda addaa keessattuu fayyisuu dhala namaa irratti bu'uureffatee wantoota adda addaa gochaa ture. Itti aansuudhaan immoo akkuma jecha isaatti kan akka du'uu fi fannoo isaa irratti lubbuu akka nuu kennu nutti himee ture. Akkuma jecha isaatti immoo wanti hundumtuu ni ta'e. Ni du'e ni fannifame sanaan booda immoo du'ee achuma boolla keessatti nafne. Egaa du'ee nafne warroota du'an keessaa inni immoo du'a mo'ee ka'ee jira. Har'a egaa guyyaa kana kabajuudhaaf jirra. Hordoftoota kiristaanaa maraan baga du'aa ka'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jenna. Egaa ijoollee ayyaanuma sababeeffanneeti malee nagaa keenya gaafachuutti akkuma isin hin daganne. Akkam jirtu ijoollee lattuu qophiin ijoollee lattuu keenya eegalee jira. Nagaa keessanii egaa akkuma argaa jirtan ayyaana kabajaa jirra. Amma ayyaana du'aa ka'u gooftaa keenya kabajaa jirra. Egaa nutis immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan godinaalee Oromiyaa lamarratti naanna'uudhaan qophiileewwan isin barsiisan, isin bohaarsan, isin bashanneessan jennee yaanu qabanne isinii dhiyaannee jira. Godinaaleewwan kunis godina Hooloo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti akkasumas immoo Arsii Bahaa magaalaa Asallaatti qophiileewwan mana barumsaa Urjii jedhamu keessatti qophiileewwan hedduu ta'an ijoolleewwan dandeettii addaa qaban hunda walitti qindeeffannee isinii dhiyaannee jira. Egaa ammoo garma kalkallattiidhaan gara qophiilee keenyaatti dabarra. Egaa ijoollee akkuma beektan Oromoo biratti waltajjiin gaafa jalqabu eebbumaan miti amma haala mijachuu dhiisuudhaan irraanfachuudhaan yookiin immoo haala hin taaneen dagatamaa jira malee Oromoo biratti dirqama waltajjiinis qophiinis wanti hundumtu gaafa jalqabu eebbaan jalqaba. Nuti immoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana sababeeffachuudhaan akkuma hin taanetti illee rakkanne haa ta'u jennee eebbaan jalqabuudhaaf jenna qophii keenya. Eebba kana daawwannee walitti deebinaa isin dhangaa keessan dhandhamaa nyaachaa dhugaa taphachaa ammas nu waliin tura. Noof kolchaa hayyee waaqa gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliila waaqa bokkuu gurraacha waaqa uumee walaabuu waaqa 8 caffeetumaa waaqa 5 gadaa oromootaa waaqa 7 baareentumaa kan nagaan nu oolchite nagaan nu barri roobaan nagaan quufaa gabbina. Noof kolchaa irraa gara nu oolchi dafii sababa dogoggora nu oolchi dafii sababii nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi uumaan si kadhannaa nu dhagaye xiqqaa nu guddisi guddaa nuuf bulchi bari roobaa nagaa gadaan guufaa gabbina. Noof kolchaa wallaalaa nuu beesisi beekaa keenya nu bulchi alaa manaa nu tiski bakka nuti wallaalletti yaa waaqati guuti bari roobaa nagaa gadaan quufa gabbina.
Ijoollee keenya qophii eebbaa keenya irraa deebinee wal arginee jirra. Egaa eebba akkam ture jedhamu eebbuma mitiire eebbi yeroo hunda gaariidha. Akkuma eebbifamtanii immoo shakkii tokko hin qabnu. Qophiin keenya reefu eegalaa jira. Qophii hedduu baay'ee babbareedoo ta'antu nu hafa. Egaa ijoollee akkuma duratti ibsuudhaaf yaalle qophiin keenya baay'een isaanii kan xiyyeeffatan ayyaana haa ta'uyyuu malee mana barnootaa lamaan irratti. Ittaansuudhaan immoo qophii faaruu qabna. Faaruu kanaan bu'aaraa bashannanaa jennaan. Faaruun kun mana barnootaa lamaan gidduutti qophaa'ee jira. Isaan wantoota adda addaa qabu ammas nu waliin turan affeerraa keenya irra deebi'uun ayyaana gaarii. Faaruuwwan mana barumsaa lamaanitti qophaa'an akkam ture. Ani gama kootiin itti gammadee itti bohaareen jira. Isinis akka itti bohaartan shakkii tokko hin qabu. Isin gama keessaniin ammas taa'atu dhangaa keessan dhandhamachaa mana keessanitti bohaaraa taphadhaa isiniin jennaan nuti gama keenyan waan nurraa eegamu hundumayyuu ni goona. Qophiileewwan babbareedoo ammas baay'eetu hafaniitu jiru. Egaa ijoollee akkuma beekamu yeroo baay'ee nuti ijoolleewwan dandeettii qaban baay'ee deeggarnaa irra deddeebinees ijoolleewwan dandeettii keessan akka gabbifattan itti himnaa gama keenyaanis ijoolleewwan dandeettii qaban gara asitti fiduudhaan dandeettii isaanii akka gabbifatan ni taasifna. Waa malee kanan jenne ittaansuudhaan kasinii dhaatu qoosaadha. Ijoolleewwan dandeettii qoosaa qaban mana barumsaa lamaanitti argaman baay'eetu jiru. Baay'eetti bohaartuun shakkiina. Isaan daawwannee walitti deebina. Ammas turtii gaarii. Micatti ati ta'een nuti. Micatti miti daheera. Kadeette si yaa guddatu. Na jalaa deebi'eera. Ka guddatu si yaa dhalatu. Anuun guddanne. Mucatti akkam si uume. Akka baraati. Bara keessanii hoola. Keessan kara'eetii. Citi ati. Citu warra kiyyaayyuu lama ta'a. Laftana si qabadhe. Lafti warra kennaayyuu hanqattee galaa barcumaa qabadhaa. Mucatti ansi dhiise.
qaranatu si waame citi ati haa ijoollee baranaa haa waan nu dhageeffataniif guddaa galata. Maqaan koo eenyummaa Xilahuun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Bishee Garbaadha. Kanan amma isin dhageessisu sagalee bineensotaadha. Bak 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 me 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 wow 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 wow. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ana mayoona kolfu dhaabuu hin dandeenye. Qosaan keenya akkam ture isin gaafadhu akka gaarii ture shakkiin qabu sababni isaas ani ofirratti argee jira waan ta'eef. Egaa ijoollee qophiileewwan keenya ammas akkuma itti fufanitti jiru reefu jalqabu keenya qophiileewwan hedduutu nu hafa. Amma immoo kallattumaan gara qophii keenya taanutti adabarru. Qophii keenya inni taanu kan taasifanne shubbisaadha. Shubbisni kunis shubbisa godina Arsiitti godhamuudha. Innis sirriidha. Isaan immoo xiqqooshii sosochoonee shaashamaa jennee walitti deebina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u ayyaana gaarii.
Ijoollee keenya tirrii shubbisti keenya akkam ture akkuma na argaa jirtan anillee asuma taa'ee shubbisaan jira. Isinis immoo mana keessa teessanii akka sosochootan shakkii tokko hin qabnu. Isinis mana keessa teessanii dhangaa keessan nyaachaa dhugaa bashannanaa akka jirtan shakkii tokko hin qabnu. Amma immoo dabareen kan walalooti walaloo immoo daawwannee walitti deebina. Ammas turtii gaarii. Maqaan koo Radi'eet Ascannaaqin jedhama. Kutaan kutaa sadaffaadha. Manni barumsaa koo mana barumsaa oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa Bishee Garbaarraan baradha. Kutaan kutaa sadaffaadha. Amman kan isiniif dhiyeessu walaloon dubbisaa takkaanaaf callisaa mata dureen isaa qaroo dhaloota qube. Afaan warra kush afaan abbaa gadaa balleessuun yaadannu bara akkamiin badaa caayessituu odaa calaqqee aadaati daawwitiin dhalootaa dalagduu waadaati eenyummaa dhalootaa ibsituu namummaa fanjii walummaa cimsituu oromummaa galaana beekumsaa buqiituu carraati hangafa faanotaaf kallacha mariiti ibsituu dukkanaa bakkallacha biraati jaraa facuu cammee harkaan laannee takka kaayyeef karoorri isaa hin dhimne bakka lalisee dagaagee qancare mana barnootaatti barattoota qaree nageenya lallabee addunyaa barsiise oromummaa baasee biyya agarsiise poolisii nageenyaa tiraafikii nagaa qabsoon obsaa kan fedhu dhagaa reediyoo xiinxala sammuu miidiyaa goototaa sagalee guddiftuu imaanaa yaadota tajaajila qulqulluu kan hin qabne xurii ulfinaaf kabaja duudhaa keenya durii vaayirasii shiraakiriinii tokkummaa xaxuufta walwaltuu ittumaan dirqamna yeroo malaafine aajennee jalqabne zaajennee xumuree qubeef kan taban waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Maqaan kee barattuu Naanaa Taadam jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Urjii Akaadaamii sadarkaa tokkoffaa kan amma isin dhiyeessu walaloo walaleessaa gura naaf ergisaa gura qofaa miti afaaniin callisaa walaloon kiyyaallee mata dureen isaa barsiisa doofummaa balleessuu fidhatee ka'eera ammallee yoo ta'e karumarra jira abbaa harka warqee abbaa harka meetaa jiruun ilmaan namaa sumaan wal qabata meeta kan babbaasa waanuma barsiisa jechoota muraasaan gabaabseen ibsaa yaa madda beekumsaa maqaa keetan faarsaa siin jedhu barsiisa abbaa sammuu boonsaa lammii keetiif jettee asiif achi deemtee beekumsa nu laattee sammuu namaa qartee jireenya fooyya'aaf nama qopheessite jireenya fooyya'aaf nama qopheessite kam himee kam isaa waanuma barsiisa warri qoosan jiru baacoo fakkeessanii hojii barsiisummaa cinatti gatanii madda dagaaginnaa hunda dagatanii ani hin sodaadhu ifaan ifa baasa jalqaba dhumaatii jiraadhu barsiisa jalqaba dhumaatii jiraadhu barsiisa waan dhageeffattaniif guddaa. Ani maqaan koo barattuu Heeran Alamaayyoo kutaa koo yoo barbaadan kutaa arfaffaa mana barumsaa Bishee Garbaarraa. Kan kana isiniif dhiyeesse ana Boonetee Fireem kutaa lammaffaarraa mana barumsaa Bishee Garbaa. Walaloo. Ashamaa akkam jirtu warri as jirtanii barataaf barsiisaa hundumti keessanii egaa hundi keessan gurra nuuf ergisaa dheeraayyuu miti gabaabaadha dhimmisaa Oromiyaa biyya koo jedha mata dureen isaa Oromiyaa biyya koo jedha mata dureen isaa. Oromiyaa biyya koo Oromiyaa haadha koo harmee koo deessuu koo qananiitu biyya magariisaa dhihaa fi bahiisaa kaabaa fi kibbaa misoomni kee dhibbaa. Biyya saawwanii biyya hawwanii kan bunaaf kan xaafii homaa hin qabu gaaffii. Qamadii fi garbuu biyya keessaa marguu biyya dhadhaa biyya dammaa ani sin jaalladha amma. Biyya gaarreenii kan tulluuwwanii sululaawwanii biyya lageenii sirraa margu. Oromiyaa biyya hayyootaa Oromiyaa biyya goototaa biyya albuudaa fi biyya gabbataa Oromiyaa eenyuyyuu ni abdataa. Madda xaafii madda garbuu burqaa bunaa fi harbuu biyya muduraaf kuduraa Oromiyaa kunuunsa adaraa. Biyya lageen gurguddoo biyya mukkeen dhedheeroo da'oo bineensota babbareedoo biyya dammaa kan dhadhaaf bookaa magartuu biyya roobaa lalistuu gabbattuu jiituu magariisaa Oromiyaa ijaaraa dhihaa fi bahiisaa. Dhaamsi keenyaaf ergaan keenya inni barreessine bifa walalootiin isiniif dhiyeessine egaa inni har'aa kanumaan goolaba dogoggora jiruuf nu of golchaa jedha. Duraan dursee maqaan koo Hawwii Mi'eessoo jedhama kan baradhu mana barumsa Urjii Akaadaamii lakkoofsa tokko kutaa shanaffaa irraa. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa barataaf barsiisaa gurra qofaan miti afaan hin callisaa mata duree walaloo kiyyaas yaa barsiisaa. Yaa barsiisaa koo abbaa nama hundaa biyya maraa keessatti isin nama guddaa aadaa nu barsiistee galma keenya odaa barsiistee har'aan nu baaftee galatoomii guddaa anuuf danda'eera kunoo har'aan booda biyya koo naa guddiftee addunyaa ibsitee jiruu fooyyessitee dukkana ibsitee doofummaa balleessitee ija tokkoon laaltee hunda wal qixxeessitee kaan tuffattee kaan hin jaalattu ija tokkoon laalta hunda addaan hin baaftu. Yaa barsiisaa koo abbaa hundee biyyaa doofummaa keessaa baasi biyyuma kiyya.
guddina barbaadaa kan akka Turkiyaa kan duubatti hafe hoo biyya Itoophiyaa kana keessaa baasuuf carraa qabarsiisaan abbaan biyyaa kana keessaa baasuuf carraa qabarsiisaan abbaan biyyaa hin baradhu jennaan gara hallayyaa ni baradha jennaan gara ammayyaa maal sitti fakkaata barsiisaan abbaan biyyaa maal sitti fakkaata barsiisaan abbaan biyyaa qabaannaan dandeettii beekaan baargamatti wallaalaan of jalatti barannaan yuunivarsiititti yaabbannaan bajaajii caccabnaan garaajii dheebonnaan orreenjii barannaan ogummaaf kolleejjii yaabbannaan motorii hojjannaan doktorii yaala mormaa olii waan dhageeffataniif guddaa galatoomna. Ijoollee keenya walaloo daawwannee walitti deebinee jirra. Egaa nu biras har'a akkuma argaa jirtan dhangaan keenya guutuudha isin taphadhaa bashannanaa bohaaraa isiniin jenna. Amma immoo qophii adda ta'e tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Egaa qophiin kunis oduudha. Kanatti aansee oduutu isinii dhiyaata. Ani jechaan qabu daawwannee walitti deebina. Ashama daawwattoota keenya amma ganama keessa sa'aatii 4 ta'e oduu yeroo kanaaf qabu isin dhageessina. Oduu waliin ana beekeddasaa duraan dursa hangafoota oduu. Ayyaanni maatii barattootaa kan simistera tokkoffaa gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti taasifame. Aadde wallaalummaan doofummaa hangareen jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti murtoon itti murtaa'eera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Amma oduu bal'inaan. Ayyaanni maatii barattootaa kan simistera tokkoffaa gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti haala ho'aateen fi dammaqina qabuun raawwatame. Raawwii sagantaa kanarratti qophiilee mimmiidhagoo fi bashannansiisoo ta'an gurguddoon kan gama barsiisotaa fi barattootaan qophaa'an haala namatti toluu fi ajaa'ibsiisaa ta'een qindaa'ee raawwatamee ooleera. Qophii kana sababeeffachuuf maatiin barattootaas haamilee barattoota isaaniif kennuuf jecha wantoota garaagaraa bifa badhaasaa qabatanii argamaniiru. Kunis jedhan maatiin barattootaa akka barattoonni keenya haamilee gara fuulduraa isaanii tarkaanfachiisu horatanii taa'uu isaanii ibsan. Aadde wallaalummaan doofummaa hangareen jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti qabamtee murtoon itti murtaa'eera. Haalli kenniinsa murtoo kanaas akka seera yakka wallaalummaa ba'aadha jedhee lafa kaa'utti adabbii cimaan umurii guutuun itti murtaa'uun ol iyyannoo tokko malee gara mana adabaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuutti argamutti itti kennameera. Aadde wallalummaanis kan qabamte namoota wallaalummaa balaaleffatan mana barumsichaa Abishee Garbaatti barsiisota mana barumsichaa ta'uun himame. Akka barsiisonni mana barumsichaa tokko tokko odeessanitti qabamuun aadde wallaalummaan yeroo baay'ee sababa uumuun daa'imman wallaalummaaf waan saaxiltuuf hordoffii cimaa taasisaa turreen milkaa'uu dandeenyeerra jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Akka aadde Basharee Bashiraa jedhanitti sababa walitti bu'iinsa dargaggoota kana lamaanii yommuu ibsan nyaanni maqaan isaanii armaan olitti eerameeru kun yommuu meeshaan itti gurguramu lamaan isaaniif kennamutti kan kooti hirruudha. Kan kee ammoo guutuudha jechuun wayita jalqabanitti wal bubbutuun wayita jalqabanitti inni tokko keessaa qodaa Ashar Bashariin fuulatti yommuu maragu ijji tokko dhangala'uun mana yaalaa beekamaa Asaambusaa Riifar jedhame. Oduu osoo raawwatiin dura hangafoota oduu isin yaadachiifna. Ayyaanni maatii barattootaa kan simistera tokko gaafa guyyaa 17 ji'a 7 bara 2014 bakka maatiin barattoota hundi argamanitti taasifame. Aadde wallaalummaan doofummaa hangana hin jedhamne fe'attee osoo imalaa jirtu naannoo mana barumsaa Abishee Garbaa jedhamutti qabamtee murtoon itti murtaa'eera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu bakka gurgurtaa Ashar Basharitti dargaggoonni lama walitti bu'an. Oduu yeroo kanaaf qabnu kanuma oduu isin waliin kan ture ana beekedastaa qophiilee hafa waliin turtii gaarii. Ijoollee keenya irraan iyyuu kolfuu dhaabuu hin dandeenye. Oduu amma isinii dhiyaatetti ana miti isinuu akka bohaarte shakkii tokko illee hin qabu. Egaa ijoollee ammas irra deebinee jenna. Ijoolleewwan dandeettii keessan gabbifachuu barbaadan sirriitti akka gabbifatan maatiinis manni barumsaanis akka deeggartan gamanumaan ni jajjabeessina. Ijoolleen immoo dandeettii akkanaa qabnaa ijoollee biraa barsiisuu barbaannaa namni immoo yookiin immoo ijoolleen kan biraa otoo na arganii natti tolaa jettan bilbila foddaa televezyiinii keessan irratti isinii mul'atu nu qunnamuu dandeessu. Nuti asitti dandeettii keessan hundumayyuu ijoollee mana isaanii ta'anii isin daawwatanitti isiniif dhiyeessina. Egaa qophii keenya itti aanutti darbuudhaaf jira. Qophii keenya inni itti aanu kan taasifanne taphadha. Taphaan immoo
nagan fet sanget nurgu gudule nan gudule bille akan ketere takku takatu eje sibche ko fatara ko fatu rajam shawla racha ko bisham galaro bisham galu imamu jadata ko jadata dara ko jadata daya wa masani gidan dara ko basani gidan kesma basani gidan kesma wa bule baya kesma ko bule ba jalan lemba jalan wana fayalo ya jalan ko fayalo usni na fayalo ko wana medda ko wana medda kinna na mahitu kinna dama dallesa kinna ko fayalo madalla sabu sannan mahitu bo sandu ko ga bo sandu ko ga dayan idayo Ijoollee keenya tapha keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Egaa ijoollee mee ammam aadaa keenyaa fi duudhaa keenya beekname. Qophiin keenya inni taanu immoo mararoo fi anshooshillaadha. Egaa ijoollee mararoo kan jedhamu gara godinaalee Oromiyaa keessa naannoo lixaatti kan baratamedha. Egaa kunis immoo yeroo baay'ee yeroo fuudhaa fi heerumaa irratti wantoota gaggeeffamanidha. Kan biraan immoo kan anshooshillaa yookiin immoo tartarii kan jedhamu inni immoo kibba Oromiyaatti baratamee jira. Egaa godinaawwan adda addaa wal quunnamsiisuudhaaf jenna. Lachanuu yeroo fuudhaaf heerumaa wantoota godhamanidha. Nuti immoo wantoota kana ayyaana sababeeffachuudhaan godinaalee lamaan irra deemnee isin qopheeffannee jira. Isaanis ijoolleetu qopheessee jira. Dandeettii isaanii gamanumaan laala isin jenna. Ammas ayyaana gaarii haa ta'u ana waliin walitti deebina. Adoye soke dufa rafin dange fado yoraftes kalbe fado andode tobe muko nudur ben Kenya andode tobe muko durben adoye andode tobe muko yomu algenyu andode tobe Walgenya stenyu andode tope muko nugobi lola andode tope muko lafto fintola andode tope muko adoye soke ndufo ravinda ge fado yoraftes kalbe fado yogarde tope Yo gargarbanu andode tope muko nugo garida andode tope muko gogori sora andode tope muko lafto fintola andode tope muko adoye soke ndufo rafina ge fado yoraftes kalbe Walagge gabashari andode tope muko yahinne daga gidu andode tope muko waldamne nagantai andode tope muko hinchite garahidu andode tope muko adoye soke ndufo rafina ge fado Yoraftes kalbe fado andode tope muko yabalage sherima andode tope muko gosunda darareo andode tope muko anmalan beke hima andode tope muko koyuna wallaleo andode tope muko adoye soke ndufo rafina ge fado yoraftes kalbe fado andode tope muko adoye ko wani siftamu andode tope muko maram teintaini andode tope muko yo maram tetese andode tope Manyat sinjadu andode tope muko adoye soke ndufo rafina ge fado yoraftes kalbe fado andode tope muko adoye soke
galee hoo jedha jala zoor jedha. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Yoo gamaa buuti landaakeoo hin nyaatu adhee harki daakeoo hin nyaatu adhee baaburaa malee hin fuudhu sanyii taduraa malee. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Anaa galuu baga galtanii ilaalii warraa irra haftanii ilaalii warraa jalleen qaaqumaa galee booniyoon kiyya waaqumaa. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama roobee oola hoo kootiin boora hoo. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Ejersa gomboo jala naa bayii bomboo baay'aa nagayaan galii. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Achi laalimee gara baabbayaa achi laalimee gara baabbayaa duruu boontanii hadha maal wayyaa. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Boonii yoo dheeraa hojjaan galtama kashiboo kutee galee baargama kashiboo kutee kuchisiise hoo dubbannaan dhiira cadhisiise hoo. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Obbolee yaantee tabiraan bennuu dhufte shamsiyoon ta dhufaa ennu. Ashoo ashilaa efoo'ee lama ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Qubeen quberraa qililmaan jennee dubartii warraa ililmaan jennee. Ashoo ashilaa nayaa eegalee lama galee hoo jedha jala zoor jedha. Ililchi jennee rabbisii kennee zoras. Ililchi jennee rabbisii kennee. Tatari tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Tatari tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Tatari tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Tatari tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Goshiyoo ta gegesina gegese sasigaya debisa garananaya natata. Tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Agau garbun agau wal argan birraa taa'u. Tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Tatari biran tatari goshiyoo dafa gaane baane gargaari. Tatari biran tatari goshiyoo
Opedame opiyodame dama ya sirri garmame. 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 Akara sendi be matake akaba sundi be abake horro leheru ninole. Opedame opiyodame dama ya sirri garmame. Opedame opiyodame dama ya sirri garmame. Opedame opiyodame dama ya sirri garmame. Obiyo ya obe boy mi ma sholagate goshoyrumni zalagate. Obiyo ya obe mi ma sholagate goshoyrumni zalagate. Inna karatu obe bada tujeda harkan gayatu dama tujeda. Boy mi ma sholagate goshoyrumni zalagate. Boy mi ma sholagate goshoyrumni zalagate. Inna karatu kita jajasa harkan gayatu fita rasa. Boy mi ma sholagate goshoyrumni zalagate. 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 Boy mi ma sholagate. Boy mi ma sholagate. Boy mi ma sholagate. Ruufi aanshoo shillaan keenya akkam ture ijoollee akka waa guddaarraa barattan shakkii tokko hin qabnu. Egaa ammoo isinis gama keessaniin aadaa fi duudhaa keessan baastanii mul'isuu irratti gahee guddaa akka baatan gamanumaan isinii dhaaba. Kallattumaan gara qophii keenyatti aanutti adabaru. Qophii keenya inni itti aanu kan ta'u Arwanii mucaa maqaa sanatti hima. Qophii keenya inni itti aanu kan ta'u Hayyuu Asaffaa waasinii qopheesseeraa nuun jedhee jira. Barataadha. Kunis barataa keejiidha. Isas immoo barataa keejiidha. Waasinii qopheesseera nuun jedhee jira. Egaa maal inni nu qopheesse isa daawwannee walitti deebina. Itti aansuun immoo gamanumaan qophii keenya keessummaas itti fufa. Qophii keenya keessummaa waa'ila keenya yoomiyyuudhaan isinii qophaa'e isinii dhiyaate gama keessanitti darbuudhaaf jedha. Egaa irra immoo keessuma adda ta'e tokko qabna. Beektu jennee yaadna Siinaaf Asaffaa jedhamti. Egaa akkuma beektan immoo isheen sirbituudha, artiistiidha. Akkuma beektan sirbi ishii barumsa irratti yeroo koronaas akkasumas immoo kan dhiyoo bahee jira kan eebba irratti sirboota adda addaa baastee jirti. Kana caala gara qophii keenyatti dabaree gara qophii keenyatti dabaree daawwattuun isinii wayyu. Qophiin keenya amma kan itti aansee isinii dhiyaata. Wal duraa duubaan qophii lamaan kana daawwadha isiniin jecha ana wajjin ammas walitti deebina. Ayyaana gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hayyuu Asaffaan jedhama. Takka koobaa jirti, takka koobaa dhaabbattu, lama shafaafaadha, tan miila jallattu, sadii mammaramtu, duuba mana qabdu, afur jallattuudha, didduu tokko qabdu, shanamtuu fakkaatti, ta'ittiin amanii, jaha jallattuudha, jalaan qulfii qabdi, torbaa kizaaraadha, kan jaarsi qabatu, sadeen mammaramtu, zeeroo lama qabdu, sagal jallattuudha, gubbaan qulfii qabdi, kudhan koobaa jirti, zeeroo wajjin dhaabatti. Ijoollummaa koo dammaa fi aannan koo siituu na dhamsiisee walii gannaffisee wanta garaaf tolu dammaa na nyaachisee a e i o u jechuudhaan barumsa barannaa dubbachiiftuu jennee sammuutti qabannaa daa'imman jabannee barumsa barannaa yoo barachuu baannee bakka hin balle oolla. Qubee Oromiyaa 26tti barattee barsiistu suddis qaama keetti yaa hojii barsiisa nama gammachiisa harkaanii barreessa afaanii dubbisa. My name is Hayyuu Asaffaa. I am 4 years old. I am LKG student. I live at Asalla Tower. Thank you. My father's name is Asaffaa. My mother's name is Kamila. My sister's name is
Oromiyaa Indisnaaf. Akkam jirtu ijoollee lattuu fayyaa keessanii nagumaa irraa ayyaana Faasikaa sababeeffachuun keessummaa asitti qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya eenyu akka taate isin wajjin wal barti. Maqaa isheen ibsatti hojiiwwan ishee isin daawwattu. Hamma dhumaatti nu wajjiniin tura isiniin jenna ijoollee eessayyuu hin deemina ta'a daawwadhaa irraa baradhaa isiniin jenna. Keessummaa keenya wajjin wal baruutiin kan jalqabnu mee wal barimee ijoollee lattuu wajjin Sinaaf eenyu kan jedhu akkasuma maqaa keetti miti jalqabu. Ani maqaan koo Artist Sinaaf Asaffaa Dajanee Maammoo Fiixaa Gammee Buttaa Wadaaj Waluu Qamalee Aallee Dhiboo Dagaa Luuccaa Yaayyoo jedhama. Mana barumsa Liiban baradhaa magaalaa Sallaan jiraadhaa. Umriin koo 7 kutaa lammaffaan baradha. Maqaa hanga kanaa waamta eenyu sitti hime? Abbaa kootu na hime. Abbaa keessi ijoolleen kaanillee akkasuma akka maqaa hidda isaanii akka lakkaa'aniif hin jajjabeessita jechuudha. Sirraa waa baratu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdan. Siinaa fi barattuudha. Umurii kanatti sirboota baay'ee sirbiti jechuu dhageenye. Sirboonni hagammaa sirbite meeqaan gahan? Sirba 5. Sirba 5 gahan. Kan jalqabaa tokko kan walaabuu piroodaashiniin hojjetame kan walaabuu piroodaashiniin hojjetame argeetiin ture maal jedha ture kan jalqabaa? Wabii jedha. Wabii jedha. Mee wabii gaafa jettu maal ibsuu barbaaddeeti? Wabii jechuun uummanni keenya waan jechuun bakka waan namni gargaaru waan hin jirreef yookaan dhugaa fi soba waan baay'isaa jiraniif wabiin dhabe wabii jedhee. Wabiin dhabe wabii jettee. Kan ittaanu meenu yaadachiisi sirboota kee? Kan ittaanu sirba koronaa. Sirba koronaa sirbite. Maal jedha? Nu baraari. Nu baraari jettee. Koronaa nu baraari. Akkasuma akka sadaffaa arfaffaa shanaffaa meenu yaadachiisi? Sadaffaan an wallaalee jedha. Afuraffaan immoo eebba guyyaan jedha. Shanaffaan egaa barnootanii jedha. Barnootaanii jedha. Barnootaanii jetteen. Barnooti siif maaliin? Barnoonni bu'aa gaarii qaba. Warri barnoota hin jaalannes barnoota jaaladha. Barnoonni sababni isaa waan barnoonni bu'aa gaarii fi waan guddaa irraa barannuuf jechuudha. Kanaaf akkasittiin barnoota jettee faarsite. Jarri kaanillee akka barnootaatti xiyyeeffatan ergaa kee dabarfattee jechuudha. Amma gara fuulduraatti sirbi kan biraa hojjetaa jirta moo barnoota barachaa jirta? Inni hin beekamu ganaa naaf barreessama. Meeqa amma umriin kee? Amma umriin koo 7. Waggaa 7. Waggaa 7tti sirboota qeenxee 5 barreessitee jirta. Sirboota kee kana uummata biraan akka ga'u yuutuubii adda addaa irra jira. Yuutuubii kan mataa kee hin qabdaa sana arginatti fakkaata. Eessaan ga'eera? Eessaan ga'eera daawwataa baay'ee qaba yuutuubiin kee? Daawwataa baay'ee qaba. Gara fuulduraatti illee sirboota fidduu achuma irratti kanatti maxxansitu jechuudha. Tole barnoota keetti maal fakkaata siinaa fi hojii aartiillee hojjetta? Sana maddiitti barnootaan akkam siinaaf akkamiin ibsinuumee ittiin ijoolleetti? Amma barnootaa fi aartii wal cinaa oofaa hin jira. Isaan lamaan iyyuu karooraan waan qo'adhuuf baay'eellee nama dhibu jechuudha. Karooraan hojjetta hojii aartiillee karooraan barnoota keellee karooraan wal cinaa deemsifta. Kanaafuu baay'ee nama dhibbisu jechuudha. Carraa kanaan barnoota qofa otoo hin ta'in ijoolleen dandeettii isaanii qaban waa kalaquu aartii ta'uu danda'a. Barnoota cinaatti akka waan sana baasanii mul'isan mee ergaa kee dabarsiif? Ijoollee isin daa'imman waan taataniif dandeettii keessan hin dhoksinaa baasaa. Fakkeenyaaf warri fakkii garaagaraa dandeettan bobboca garaagaraa sirbaa fi waan adda warri dandeettan waa baay'eetu jira. Isaaniin warri dandeettan isa itti fufaa isaa hin dhokfatinaa itti uummatatti gallakkisaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee namni kaanii boqonnaa irra jira, namni kaan ayyaana kabajataa jira. Mee haasaa qofa akka hin taaneef sirba kam afeeruun mee wanta akka nu afeeri ijoollees maatii ijoollees? Sirba ni affeeru. Sirba tokkoffaa baasee wabii jedha. Isa siniif jechuudha. Meerraa nu jedhe. Oromoo koo saballaa koo. Oromoo koo saballaa koo. Oromoo koo of hin dagatini
yaa lammii koo imaana sagalee Oromoo koo tokkummaan gatinii yaa lammii koo imaana sagalee Oromoo koo bu'aan abdatinii Oromoo koo bu'aan abdatinii Oromoo koo sabbalaa koo ani mufoon qaba lammii koo dhagayaa dhaloota dagachuun of dagachuu ta'a sabaa koo adaraa meegalmaan nu gayaa warraa koo adaraa meegalmaan nu gayaa lammii koo adaraa meegalmaan nu gayaa jedha jechuudha. warra duudhaa qabu, safuu sirna qabu,
warra goota qabu hayyuuf jaarsa qabu maqaa isaa sodaatee kan nabeessaaf dhabu baddaa fi gammoojjii baadiyyaaf magaalaa biyyarraa siqxanii kan jirtan alaalaa daldalaaf mindaa tiifataaf qotataa islaamaaf kiristaanaa yookaan waaqeffataa gaachana dhalootaa lammii gaafa rakkoo har'a maaltu tuqee oromoo rakkoo manguddoo fi beekaa obsaa fi jaalala gootota tokkummaa akka waan hin qabne warra koo maal taane akkamiin hadhabne ajaa'ib itti yaada hayyee. Mee gara fuulduraatti siinaaf maal ta'uu barbaaddi kan jedhume ijoollee itti nu himi. Dura doktara ta'uun barbaada ture amma garuu barsiistuu afaan oromoo ta'uun barbaada. Maaliif jijjiirte? Namoonni tokko yookaan taappellaa garaagaraa yoo maatii koo waliin bashannana deemnu argaa waan ta'eef qubeessuun sirrii tokko sirrii miti. Namoonni baay'eenis jecha barreessuu hin danda'anii waan ta'eef dhaloota na booda sirreessuu waan fedhuuf jechuudha. Dhaloota si booda qubeellee akka sirriitti qubeessan barnoota afaaniin akka isaan ciman afaan isaanii akka guddisaniif kanaaf barsiistuu afaanii ta'uu kanatti barbaaddu jechuudha. Mul'ata gaariidha. Gara fuulduraatti kanuma cinaas hojii aartii kanatti fuftaa jechuudha. Hojii aartii itti fufta. Fayyaa ta'ii mee kabiraa sirbaan alatti taphii yoo jiraate kan ittiin bohaarru maaltu jira yookaan faaruu yookaan tapha kan nuun jettuu jiraate nu afeerimee ijoollee. Yaa kuruphee koo maal manaa gootaa garbuun hammaaca eenaaf ammaarii harka naguuba bishaan firfirsii bishaan jiru dhaqii waraabii warri naan lolu warreessa jiru mana duuba jiru achi maal godhu taafii jagadu maaliin caagadu eegee hantuutaa maaliin afarsu gurraa hantuutaa maalitti fe'u tafkii okkoltu maaliif hin qallee haaddu dhadhamne maaf hin kadhanne ollaan hin jiru gaachana kormaa muudhala ormaa jedha. Fayyaa ta'e guddadhu. Mee ijoollee kaan barnoota isaaniitti akka ciman maal gorsita? Amma namni baay'een yeroo isaatti hin fayyadamu, yeroo isaatti akka fayyadamu, sirriitti akka qayyabatan sana mee nu gorsime ijoollee. Ijoollee isin daa'imman waan taataniif barnoota keessan jaaladha. Sababni isaa barnoonni bu'aa gaarii qaba. Kanaaf barnoota keessan cimsadha. Gama biraatiin warri dandeettii garaagaraa qabdanis guddifadha jechuun barbaada jechuudha. Kana gorsitaan ijoollee. Ijoolleenis ijoollee dhageessanii jirtu. Siinaaf akkanatti sin gorsitti. Siinaaf barnootatti cimtuudha. Aartiillee hin jaallatti. Afaan isheefillee quuqama qabdi. Mee ammoo sirba kan biraa tokko yoo itti nu hidhaate hin jibbiru. Ijoolleenis baay'ee si eegaa jiru. Sirbi keessa baay'ee hin jaallatama. Tokko itti dha'iifme. Faayidaa barnootaa horii yeroon dhaale diinagdeef beekumsaan addunyaarra caale sochii sirna aduu kan jaammeef mul'ise kan duudees dubbise kanaaf daangaa malee hunduu haa barannu sammuu haa qarannu barnootanii daa'imman barnootanii firri koo barnootanii barnootanii lammiin koo barnootanii maraa kan mootanii dhadhaabbata tolii ka'e albee qara lamaate Faayidaa barnootaa horii yeroon dhaale diinagdeef beekumsaan addunyaarra caale sochii sirna aduu kan jaameef mul'ise kan duudees dubbise kanaaf daangaa malee hunduu haa barannu sammuu haa qarannu.
gabbifachuu caala garaa sammuu gabbifachuu caala garaa barnoota. Rakkaa wala waliin akka furruu madaala tolchiinees akka murruu ilmaan barsiifachuun dhamsa labsaa dhaloota baratee diina cabsaa garaan keenya garaan akka fayyuu galmaan keenya waliin dhaabsaayyuu barnoota 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 lammiin qabannoota nuuchiseenaaf hojii keenya dheedoota barnoota barnoota ammas baraa baraa sammuu gabbifachuu caala garaa 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 barnootaan. Fayyaa ta'e sirboota kana eenyu kan sii barreessume? Sirballee walalollee kan naaf barreessu abbaa kootu naaf barreessa. Kan qochiis Mee carraa kanaan abbaa kee harmee keellee maal jettaanii ijoolleen illee abbaa isaanii harmee isaanii akka jaallatan mee abbaa kee akkamitti ibsitame? tokkoffaa waaqa na uume galateeffadha. Lammaffaan immoo warroota na cinaa dhaabbatan hunda galatoomaa isin jedha. Akkas jettaan Eh, fayyaa ta'e guddaa. Galatoomaa. Ayyee mee gara dhumaatti haafinnuuti kan carraa kanaan waan jettu yoo qabaatte ijoollee waan gorsitu yoo qabaatte mee gorsiiti achii booda immoo walaloonuu jetta gara xumuraatti finnaa jechuudha. Walaloo amma ani kan isin gorsu akkuma reef jedhe barnoota keessanitti cimaa aartiidhaanis cimaa akkasuma jechuudha. Warri dandeettii qabdanis dandeettii keessan guddifadhaa. Aartiillee gama biraatiin immoo barnootas cimaa jechuudha. Dhiimmee daawwattoota. Sirboota baay'ee sirba baay'een jaaladha. Isaan keessaa artistoonni jaaladhu akka Haacaaluu Hundeessaa, Dr. Alii Birraa, Salamoon Dannaqaa, Waaritee Furii fa'a jechuudha. Sirboota aadaa fa'aa waan gorsa qabu fa'aa jaallatta jechuudha. Mee achi keessaa kam afeerruun? Sirba Salamoon Dannaqaa Oromummaan jedhu sin affeera. Oromummaa kan jedhu afeertee jirta carraa kanaan jechuudha. Nu asii isin afeerraa ijoollee maatii ijoollee siinaafis sirbaa Salamoon isin afeertee jirti. Oromummaan bar miidhagummaan aadaa sabaaruun waan guddaadha. Googasaa ibsuun namummaadha. Of wallaaluun bar gadummaadha. Oromummaan bar miidhagummaan aadaa sabaaruun waan guddaadha. Googasaa ibsuun namummaadha. Of wallaaluun
hammam keessaa saamu'eel haadhaa biyyaa sitti odeessa mucaa biyyaa na dhageessa suman jaal'ee nama keessa gaggabduu kee nan balleessa ol kaaftuu kee nan eebbisa murigaa. Mee dhumarratti amma ayyaana kan kabajaa jirru carraa kanaan baga ittiin isin ga'ee kan jettullee yoo jiraate dhaamsi kun na hafe yoo kan jettu yoo jiraate namooti galateeffatu yoo jiraate carraadhuma isii kenneen as istiidiyoorraa sirba kee kabiraa tokko afeerreeti nagaa walitti dhaamannachuu. Isin hundaanuu baga ayyaana kanaan isin ga'e jechuu barbaada. Ina
turtiin sinaaf akkasumas weellistuu sinaaf wajjiniin taasifne kan haga ammaa kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuun kan isinii waliin ture ani yoomiyyuu mul'ataati. Ogeessi kaameraaf editarri lattuu Dabalaa Tolasaan wajjiniin ture. Ayyaana gaarii isiniin jecha qophiin keenya har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiileen biroo itti fufu qophiilee afaan wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaatti ijoollee nagaa ta'a. Qophii keenya keessummaa dabalatee qophiileewwan wal duraa duubaan isiniin dhiyeessine akkam ture akkatti waartan abdii guddaa qabna. Tokko lama jennee qophiileewwan keenya du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaaf isiniif qopheessine amma goolabuudhaaf jirra. Egaa ijoollee akka kanatti immoo akkan bareeduuf faayamee akkan isin fuuldura dhaabadhu kan na godhe mana uffata aadaa bokkuudha. Teessoon isaati immoo magaalaa Buraayyuu. Qophiileewwan kana beeksisuun hanga xumuraatti kan siin waliin ture ani yeroon dhaabaadha. Akkasumas ogeessa kaameraadhaan Dabalaa Tolasaa bilisummaa agarii editingiidhaan immoo Dabalaan Tolasaa akkasumas immoo qophii kana qopheessuun kan nu faana turan yoomiyyuu mul'ataadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha torban immoo ayyaana idiidhaan sirriitti qophoofnee isa kabajuudhaan immoo walitti deebina. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniin jenna. Torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.